Warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalee hundi keessan addunyaa irra jirtan kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan marti keessan ajaa'iba waan ufii kiyyaa itti gammade tokkoon isinii qabadhee dhufe har'a. Barnoota ajaa'ibaa biyya namaa keessa jirtan shabakaa gahaa qabdan wallahi dhibbatti isin fayyada. Warroota Qaanaa Piris beetanii warra Qaanaa Piris warroonni beetan laakiin nama keessatti nama hedduu gaafadhee nama hedduu Qaanaa kana qabda yani hedduu gaafadhee nama qabu nagarree laakiin waan isaan yani guyyuutti post nu godhan namoota keessa jiru hedduu nama irraa fayyadamu yookaan waan kana irraa dubbatu nagarree namoonni Qaanaa Piris hin qabne Qaanaa Piris buufadhaa Facebook page isaanii follow godhadhaa guyyurraa isinii dhufa wantoonni isaan guyyurraa post godhan wallahi waan akkana isinii jedha waan ajaa'ibaati ofii kiyyaatti fayyadamee arge isinii jedha tokkoffaa wanti ani irraa fayyadamee hedduudha gara fuulduraatti post isinii godhati ni agartani gara Facebookaatii fi akkasumas gara YouTube kiyyaatiin maal yoo jettanii isinitti himu like share subscribe gochuudhaan awwala kana kan isinii dhaamu isinitti himaa wanti ani isinii amma qopheessee yani warroota as keessa jiran fakkeenyaaf nama hedduutu YouTube kiyya argama warroonni biyya amma magaalaan keessa jirtana keessatti waliin argamnu hedduu jira ani gaafadhee gangan itti nagarre waan hedduutu jira waan ta'eef nama telefoona jalaa bade namni telefoon isaa jalaa bade telefoon isaa haala salphaatti yeroo sanii gadi fakkeenyaaf nam tokko dhawaa ganama gatee yookaan galgala yaadatu yeroo sanitti yaadata waan taateef jechuudha. Sa'aatii sanitti yookaan nama yookaan telefoona jaartii keetii yookaan telefoona jaarsa keetii garuu ammoo waan kanarratti aappii amma ana agartee kiniiniin isinitti yookaan mul'isuu fi viidiyoo isinii maxxansuu deemu takkatu jira. Aappii isiisan maal gootanii aappii sanillee telefoona keessan irratti fe'achuu qabdan. Isaan isin barsiisanii warroonni Qaanaa Piris jechuudha. Akkasuma kaa isaan hayyaman dheeillee osoo hin tahin gara fuulduraatti kaa isaan hayyaman hin gaafadha. Waan irraa gammadeefin agartee gara yaanii uummata yookaan keessa wajjin jirru akka inni ta'uufi. Kana aappii kana gadi buufattee emailii fakkeenyaa fi emailii fi paaspoortii kan kee dagachuu hin qabdu. Maqaa aappii saniis fakkeenyaaf telefoona kan kee irraa amma telefoona tokkoon qaba. Telefoona tokko qabu kanatti asiin dura telefoona kan magartee paaspoortii fi emaila telefoona kanaan itti fayyadamu telefoona biraatiin kan telefoona kana dura amma itti isiniin waraabaa jiru kana dura telefoona biraatiin fayyadamuu ture. Isinii galee amma telefoona biraatiin fayyadamuu ture kanarratti paaspoortii telefoona sanii asirratti galfadheeti email hojii guutuu galfadhee aappii kana buufadhee jechuudha. Galfadheeti yooniin agartee waan sila ulaagaa isaa guutuutu haxoosheetumaan bakka inni jiru bakkitoo inni jiru shaaraa inni jiru naannawa inni jiru qat godhee akkana naalaabi. Yani appilikeeshiniin kun ofirraa maal qabaa? Wanni ofirraa qabaa? Lookeeshinii ofirraa qaba. Lookeeshinii ofirraa qabaa bakka inni jiru sa'a sanitti bakka fakkeenyaaf isa san gattanii isaan isin barsiisanii irraa hubattanii isin jechuu barbaadetti ani hangan irraa mirqaanee dassinee toleefin fiigeettiin isinitti dhufe warroonni keessa jirtan Qaanaa Piris pilaastorii irraa ni argattanii Qaanaa Piris qofa jettanii barreessitanii isinii bayaa alaamaan isaanii ani qubee kaayetti onnoo isaanii isinii fi maxxansanii agartan jedhee yaada. Akkasumas ka isaan illee galatoonfachuu barbaada baay'ee waa hedduu barnoota hedduu akkasuma ka irraa fudhadhe waan hin ta'eefi kanaaf viidiyoo tana daawwadhaatii achi booda mucaan kun waan gaarii nu barsiise jettanii yookaan galatoonfattanii yookaan ammoo maal qaqaa kun jettanii achirratti agartanii isin jechuu barbaadeeti. Buufattanii kiroo ishee kana fakkaatti iskiriinii irratti akkuma isin agarsiisu jechuudha. Appilikeeshina ni banna jechuudha.
erga bannee booda imeelii nu gaafata. Kana jechuun imeelii bilbila isin jalaa badirraa qabdan sana fuutanii bilbila hiriyaa keessanii liqeeffatanii yookiin bilbila naannoo keessan jiru kan biraa yoo lammatas qabaatan jechuudha. Imeelii keessan kana fuutanii bilbila sana irratti loogin itti gootan jechuudha. Fakkeenyaaf amma imeelii koo asirraa mee tokko filadhee loogin ittan godha. Egaa bilbilli kun bilbilli kiyya badeeta amma achi jira isaan barbaadaa jira jechuudha. Egaa kinoo egaa amma asitti imeelii koo kana loogin ittan godha. Egaa asirratti paaswordii koo ittan galcha jechuudha. Sana booda divaayizii kee access godhuu jedhee na gaafata jechuudha asirratti eeyyaniin jedhaani. Okay, amma automaatikaalii bilbila kan koo kana yookiin abbaa loogitti godhe kana hima jechuudha. Ittaansee fakkeenyaaf bilbilli badee sun kam yoo jedhe kinoo gubbaa kanarraa filattu jechuudha bilbila lammaffaadha. Maaliif kuni abbaa bilbila ani imeelii loogitti godhe sanaati jechuudha. Egaa bilbila iyya badee san kinoo asirraa hin argaa. Amma jalqabarratti maal godha googiliini bilbilli kun eessa akka jiru naa barbaada jira. Kinoo argate bilbilli kun bakka inni jiru jechuudha. Kinoo lookeeshinii argate bilbilli kuni bakka ta'e wayii jira jechuudha. Lookeeshinii kanarra jira. Lookeeshinii isaa argate jalqabarratti. Ittaansee immoo fakkeenya appilikeeshinii kiyya kuni naannoo silkiin bilbilli kun naannoo sanitti yoo bade jechuudha. Yookiin hattuu immediately na jalaa fudhatee sagaleen dhageechisa bilbilli kana. Sagalee dhageechisuudhaa fi jalqabarratti garuu akkan amma barnoota keetirraa hubadhetti bilbilli kun bakka inni jiru maap irratti ni mul'ata. Ni mul'ata maap irra ni jira jechuudha. Bakka bilbilli kun jiru namni bilbila kana harkaa qabu fudhatee garam akka deemaa jiru akkasumas immoo eessa akka jiru lookeeshiniin isaa maappii bilbila kanaa irratti ni mul'ata. Akkuma asirratti argitan inni magariisni kun bilbila kana jechuudha. Bilbila kanatu achirratti mul'achaa jira. Next modeeliin bilbila kana asitti argitan shantama kan jedhu kun kanaati jechuudha. So kanatti aansee fakkeenyaaf amma hattuun na jalaa fudhate kun hattuun bilbila kee fudhate kun dhiifama yookiin immoo bilbilli kee bakki itti bade kun asuma naannoo kana jira yoo ta'e yookiin bilbila kee dhabuu ammuma beekte yoo ta'e steepiin inni jalqabaa maalidha maal gochuu dandeessa? Egaa jalqabarratti appilikeeshinii fayyadamuudhaan sagaleen dhageessisa bilbila keessan jechuudha. Sagalee anan barbaada. Egaa kinoo asirratti filan kun akka iyyuu gootaa jechuudha. Kinoo asirratti iyyisiisi kana harka jira. Akkuma argaa jirtan asirratti filannoo sadi jira. Filannoo jalqaba irratti play soundin jedhaani. Egaa asirratti kinoo bilbilli kun achi amma sagalee dhageessisaa jira jechuudha. Egaa bilbilli kun iyyaa jira sagaleen maayikiitti yoo ta'e bilbilli kun eessa akka jiru haaluma salphaan addan baafadha jechuudha. Okay, ani callisisuu nan danda'a. Ati callisuu hin dandeessu, anatu qofatu dhaabuu danda'a. Kun sagalee hir'isuu hin danda'a. Garuu tasuma dhaabuu hin dandeessu. Kun asirraa alitu dhaaba jechuudha. Sagalee hir'isaan jira. Garuu gonkuma callisisuu hin danda'a. Callisuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf ana qofa asirraa callisisuu danda'a. Callisisteerta jechuudha. Play sound yoo jenne amma yoo irra deebi'ee play gochuu barbaada asuma sagalee ni iyya jechuudha. Okay. Steepin inni lammaffaa gaafiinsi gaafadhu naaf deebista. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya na jalaa badee jira. Akkuma na jalaa badeen kan ani barbaade jalqaba irratti icciitii guddaan keessaa qaba ta'a. Bakki ani bilbila sanitti gati sun akka waan kiyya argan hin barbaadu ta'a. Kanaafuu bilbila kiyya akka namni hin tuttuqne amma fakkeenyaaf bilbilli kun harka kiyya jira tuttuquu nan danda'a sagalee garuu dhaga'een jira kana akka hin goone yoo barbaade yoo. Egaa kanarratti maal goota steepii lammaffaa irratti jechuudha. Bilbila kee sekur goota sekur divaayis jira asirratti filannoo lammaffaa akkuma poointii argitan irratti. Isa jechuun maal jechuudha? Asir kana jechuun bilbila san namni harkaa qabu suni akka inni hin fayyadamne gochuu nan danda'a jechuudha. Dabalata immoo lakkoofsa bilbilaa koo irratti barreessee akka inni deebisee bilbilaa akka inni gochuu nan danda'a. Fakkeenyaaf asirratti kinoo asirratti gaafa godhe filannoo lama naa fida. Jalqaba irratti iddoo miisejii barreessaa jiru fakkeenyaaf bilbila koo naaf deebisi jedhee namicha sana barreessuu nan danda'a jechuudha asirratti. Dhiifama naaf deebisi jedhee akkanatti nan barreessaa. Asirratti immoo lakkoofsa bilbilaa kootanii barreessa jechuudha. Asirratti bilbila kootan barreessaa. Nama fudhatee san bira dhaqee. Amma asirratti isa biratti argitu. Asirratti fakkeenyaaf sekur godheera. Achi sekur yeroo jettuun ana bira asirratti immoo bilbicha amma already sekur godheera kinoo miisejicha kaa'ee jira jechuudha. Amma secure ta'ee jira ani waan tokko illee fayyadamuu hin danda'u. Wanti gochuu danda'u hin jiru. Yeroo kana qofa dandeessa. Si bilbiluudhaaf iddoo magariisa jidduutti mul'atu tan iddoo tana tokko qofa jechuudha. Ishee yoon tuqe maal natti agarsiisa? Naa bilbilta jechuudha. Already naa bilbilamaa jira. Si bilbilaa jira jechuudha. Bilbilamaa jira. Argadnu. In argadhu jedhee yoon murteessee bilbila kana formaat gochuu yoon barbaade faayiliiwwan asirra jiran
achi taa'ee bilbila sanaan foormaat gochuu yoo barbaade gochuu nan danda'a. Eeyyee hin dandeessa. Egaa achirratti faayilii sensiitiivii yookiin piraayiveet ta'e jechuudha. Namni biraa argachuu hin dandeenye jettee yaaddu yoo ta'e automaatikaalii bilbila hiriyaa keetii fayyadamtee jechuudha. Akkuma asitti filannoo sadaffaatti argan kana erees divaayis goota jechuudha. Egaa kanuma asirratti ammoo osoon kana tuqee already faayiliin achirra jiru guutuma isaatti irraa bada jechuudha. Kana jechuun namni sun waan tokko piraayiveesii argachuu hin danda'u. Qafoo isaa qofa yookiin bilbila duwwaa isaa qofa argata jechuudha. Okay. Amma jalqaba irratti